ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ኦሮምኛ ተዘመረ አሉ። ሊሴ ሲዘምር ያላመመው ኦሮምኛ ሲዘምር የሚያመው ኢትዮጵያዊ ምን ኢትዮጵያ ይባላል? አሁን መሮቱ አስዲያታ ጅረሞ አራብዬ ማል ዱበተ ሰቦ ትክክል አይደለም። ኦሮሞ ምንም እንኳን ጫና ቢደረግበት ቋንቋውንና ባህሉን ማቆየት የቻለ ህዝብ ነው። ከናንተ አይፈልግም እሱ። ማንንም ቋንቋውን አልነጠቀውም፣ አቆይቶታል። በራሱ ባህል የገዳ ስርዓትን ማንንም አላፈረሰውም፣ ቆይቷል እኮ አለ። ከበየምቶ ተደገፈቶ ተገኛ ሸማር ከፎነ ከም ጅርተን ነጋ ከሰኒ ፈያዳ ወደ ቁቃሜ ቀኑት ጅርቱ ይመካነት ዲሱዳፍ ዱፍኔ ጅረኩ ነው nusi matammoonu ariitu guyyaarraan kana Abiyyiin Ahmad paarlaamaa keessatti waan gaafatameef deebisaa kannaniitiin jiru. Deebisaan inni kennan kun ammoo namoota baay'ee biratti ijoo dubbii miidiyaa hawaasummaa ta'uudhaan hafarfamaatiin jira. Dhimma siyaasaa taranyaa jedhu Kumara siyaasatti malee waan qabatamaadhaan miti jechuudhaan Abiyyiin Ahmad dubbataniitiin jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 13ffaa waggaa takkaffaa kan paarlaamaa jaffaa har'a waxabajjii 14 bara 2022 gaggeesseetiin jira. Yaa'ii kanarratti miseensonni paarlaamaa dhimmoota nageenyaa, diinagdee, hawaasummaa, siyaasaa fi dippiloomaasii irratti gaafii kaasaniif ministeerri muummee Abiy Ahmad deebii kennaniitiin jiru. Gaafilee miseensonni kaasan keessaa tokko qaala'insa jireenya biyyattii keessatti goolama fidaa jiru maaliif to'atamu dhabe kan jedhu ture. Mootummaan daldaltoota irratti tarkaanfii fudhachuu yeroo garagaraatti ibsus garuu furmaanni waaraan maaliif hin argamin kan jedhus irra deddeebiin gaafatamaatiin ture. Inuma rakkoon guddaan qaamolee raawwachiistuu bira jira malee daldaltoota bira miti jechuudhaan yaada kan kaasan miseensonni paarlaamaa mootummaan kanarratti akkamiin itti deema kan jedhu gaafataniitiin jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad gaafileen kunneen gaafachuu qofaan osoo hin taane hojjechuudhaan deebi'u jechuudhaan miseensonni paarlaamaa irrattis dirqamni jiraachuu ibsaniitiin jiru. Qaala'insa jireenyaa to'achuudhaaf mootummaan oomishaalee biyya keessaa guddisuu irratti xiyyeeffachaa hojjetaatiin jira kan jedhan Abiyyiin Ahmad. Kanaafis mootummaan isaanii qabeenya biyyattii hunda guutuma duguuganii fedhiin biyya keessaa guutamurra dabree alergiitti ce'uudhaaf hojjetaa jiraachuu dubbataniitiin jiru. Itoophiyaan carraa fi qabeenya hedduu osoo qabduu qaala'insi jireenyaa eessaa dhufe kan jedhu ilaaluun ni barbaachisa. Akka sababaatti waraana nu mudate bulchiinsa maallaqaa fi haala addunyaa ilaaluun barbaachisaadha. Wanti guddaan qaala'insi jiraachuu qofa osoo hin taane maal gochuu qabna kan jedhu mala haadhoonnu jechuudhaan dubbatu. Itoophiyaa keessatti ibsaan, bishaanii fi boba'aan ni doggomama. Kana booda garuu boba'aan kan doggomamu geejjiba uummataa kanneen qaban qofaafidha. Jijjiiramni isaan qabatanii ka'an karaarraa maqeera yookiin fashalaa'eeramu akkuma yaadametti milkaa'aa jira jedhamuudhaan kan gaafataman Abiyyiin gaafii waa'ee jijjiiramaa gaafatamaniif wayita deebisaa kennan Abiyyiin haala qabatamaa biyyaa fi addunyaan keessa jiru hubachuurraa ka'a jechuudhaan deebisaa eegalaniitiin jiru. Weerarri koronaa vaayirasii, balaan uumamaa fi namtolchee, waraana biyya keessaa fi dhiibbaan alaa akkasuma ammoo waraana Yuukireeniin jijjiiramni keenya kan karoorfannee turre karaarraa maqfameetiin jira yookaan qooreetiin jira. Akkasumas ammoo humna akka godhannuuf carraanuuf baneetiin jira jechuudhaanis dubbataniitiin jiru. Walumaa galatti Itoophiyaan diigamtee osoo hin taane bu'uuraarraa badhaadhina ishee kaawwataatiin jirti kan jedhan Abiyyiin Itoophiyaa keessatti kaansariin jijjiirama qucaarsaa jiru hattummaadha jechuudhaan dhimma hattummaa kana gadi jabeessanii dubbataniitiin jiru. Dubbiin hannaatuun gola nama hundaa seenteetiin jirti jechuudhaan kan dubbatan akka malee komatanii dubbii hattummaadha kana barattoota dhaabbilee amantii kanneen yeroo isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti guban keessattuu manneen amantii bakka hannaa namoonni amantii jiru hordoftoota qabsiisuun mana qumaaraa ta'eetiin jira jechuudhaan dubbatu. Bakka safuutii fi adabiin itti bade ta'eetiin jira jechuudhaan waa'ee manneen amantii irratti yaada isaanii kaasaniitiin jiru. Manneen amantii kan isaan lafa tola fudhataniif seerri akkas jedhee ajaju waan jiruuf miti. Biyya biraatti bakka waaqeffannaa bitanii itti fayyadamu. Keenya garuu ga'ee isaanii gumaachuu haala biyya keenya keessa jirtu tasgabbeessuu keessatti ga'ee baatu jenneeti jechuudhaan maaliif akka lafa firii kennaniifis dubbataniitiin jiru. Garuu isaan faallaa kanaati jechuudhaanis komataniitiin jiru. Akka Abiyyiin Ahmad jedhanitti jijjiiramni Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as mul'ataa jiru kan amanuufillee nama dhibuudha jechuudhaan dubbatu. Ana dabalatee jijjiirama amanuufillee nama rakkisuutu argamaa jira kan jedhan Abiyyiin dameewwan jijjiiramni gurguddaan irratti argame keessaa ijaarsa daandiiwwanii, misooma qonnaa, daandii qilleensarraa fi buufata xiyyaaraa, oomisha sukkaraa,
misooma industiriitii fi humna nageenyaa ammayyeessaa jiraachuudha. Dhimma dubbii taranyaa irratti wayita dubbatan siyaasa dabaree yookaan kan taranyaa jedhu qumaara siyaasaaf taphatamuudha jechuudhaan dubbatu. Dhimma akka ijootti ka'ee ministeerri muummee yaada irratti kaasan keessaa tokko siyaasa dabaree yookaan taranyaa kan jedhu kanaadha. Dhimmi kun erga dhagahamuu eegalamee bobbuluu kan himan Abiyyiin haala kanaan deemuun biyyaaf balaa guddaadha jechuudhaan eeraniitiin jiru. Waa'een abbaa dabarummaa erga ka'uu eegalee bubbuleetiin jira. Kun biyya akka iqubiitti ilaaluudha. Kun qumaara siyaasaatti namoonni dantaa siyaasaatiif jecha dhimma itti ba'aniidha jechuudhaan dubbatu. Komii namoonni kaasan kanaaf jarmiyaaleen siviil sarvisiin qorachiisneettiin jirra. Kanarraa ka'uudhaan wanti odeeffamu akka qabatamaan lafarra hin jirre adda baasneettiin jirra. Ministeerota jiran hunda keessaa bakki Oromoon itti baay'ate hin jiru jechuudhaan Abiyyiin yommuu dubbatan inumaa Oromoon bakka silaa isaaf maluuyyuu hin arganne jechuudhaan komiin dhimma kanarratti ka'elleen dhara irraa madda jechuudhaan ibsaniittiin jiru. Dhimmi kun lammata ajandaa akka hin taaneef biyyaafis jeequmsa akka hin taaneef paarlaamaan kun seera baasuu qaba jechuudhaan Abiyyiin dubbataniittiin jiru. Callistanii gaafachuu qofa osoo hin taane seera baasaa bakka bu'iinsi seeratti hundaa'e haa jiraatu jechuudhaan miseensota paarlaamaatti dubbataniittiin jiru. Dhimmi biraan Abiyyi Ahmad xiyyeeffachuudhaan dubbatan waa'ee dhimma afaan Oromootii fi magaalaa Finfinneetti. Magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa keessatti afaan Oromoo faarfatame jechuun ijoo dubbii ta'eetiin ture. Namoota Oromoo jibban garuu Itoophiyaa keessa jiraatantu kana godheedha jechuudhaan Abiyyiin dubbatu. Finfinnee keessa afaanonni biyya alaayyuu ni jira. Garuu afaan Oromoo sadarkaa kanatti jibbuun dabaadha jechuudhaan Abiyyiin dubbataniittiin jiru. Furmaanni jiru sabaanis amantiinis duudhaa qabnu hundaanuu waliin jiraachuudha malee akka waan huqubii ta'eetti dabareedhaan yaaduun sirriidhaan miti jechuudhaan dubbatu. Dhimma TPLF wajjin wal qabatee ka'eef ammoo gaafilee miseensonni kaasan keessaa tokko waa'ee marii TPLF waliin godhamuu fi gareen kun ammas humna cimsataatiin jira kan jedhudha ture. Abiyyiin ammoo wayita kanarratti deebisaa kanan mariin dhoksaatti otuu ummanni hin beekin gaggeeffamu tokkolleen hin jiru jechuudhaan dubbatu. Waraana kana duras feene itti hin seenne jechuudhaan kan dubbii isaanii itti fufan Abiyyiin. Ammas nagaa barbaannam injifannoo waraanaa arganne ammoo nageenyaan deebisnee mul'isuudhaaf feena jechuudhaan ejjennoo isaanii ibsaniitiin jiru. Miira keenya to'achuudhaaf gara nagaatti seenuu dhaqqabna. TPLF qofa osoo hin taane qaama nagaa barbaadu kamuu waliin ni maranne jechuudhaan dubbataniitiin jiru. Tibbanam wayita daawwannaadhaaf biyya alaa turanitti dhimma TPLF mari'attaniirtu jedhamee kan odeeffamaa ture soba ta'uu ibsaniitiin jiru. Wayita Naayijeriyaa turre sekondii tokkoofillee waa'ee TPLF namni kaase hin jiru jechuudhaan shakkii fi shokshoktaa jedhu tokko haasa'amaa ture irratti bishaan qabbanaa waan haqeetiin jira. Dhimma marii magaalaa ilaalchisee koreen dhimma kana hordofu hundaa'ee waan jiruuf wayita koreen waan irra ga'e dhiyeessu ummataaf ni ibsina jechuudhaan dubbatu. Itoophiyaan maal taati? Yoo maaltu sirratti yookaan maaltu guutame maritti seenna kan jedhu wayita adda ba'ee xumuramu ni ibsina. Dhoksinee mariin gaggeessine tasayyoo hin jiraatu jechuudhaan Abiyyiin dubbatu. Nageenya mirkaneessuu irratti adda durummaadhaan kan fayyadamu naannoo Tigraay kan jedhan Abiyyiin TPLF kana hubatee nageenyaaf kutannoo isaanii agarsiisuu qaba jechuudhaan gajjabeessanii dubbataniittiin jiru. TPLF waraanaaf humna cimsataa waan jiraniif mootummaan federaalaa qophii akkamii qaba gaaffii jedhuuf ammoo humni nageenyaa keenya TPLFif jedhee kan qophaa'u osoo hin taane Itoophiyaa itti fufsiisuudhaaf kan qophaa'udha jechuudhaan yaada isaanii kaasaniitiin jiru. Humna ganda keessa socho'uuf miti kan of qopheessu jechuudhaan yommuu yaada isaanii itti fufan gama humnaatii fi baay'inaan illee ammoo TPLFin kan dorgomu miti jechuudhaan deebii kennaniitiin jiru. Gama kaaniin waraanni Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee jiru waraana dirree yookaan qaamaan wal arganii wal waraanan qofa osoo hin taane waraanni virtual ta'es akka baay'ee heddummaattaa jiru eeraniitiin jiru. Ji'oota ja'an darban keessatti haleellaan akkanaa 600 caalu biyyattii mudachuu fi fuuldurattis yaaddoon jiraachuu isaanii himaniittiin jiru. Duula seera kabachiisutti wal qabatee ammoo gaafii gaafatamteef mootummaan dhiyeenya kana duula olaantummaa seera kabachiisuu jechuudhaan naannolee biyyattii garaagaraa keessatti opereeshinii gaggeessaa tureen hawaasni nagaa miidhameettiin jira gaafiin jedhu miseensota paarlaamaa irraa ka'eetiin ture. Gaafii kana kan kaasan paartiin Abin keessaa miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Kiristiyaan Tadalee yommuu ta'u isaanis naannoo Amaaraatti duula gaggeeffameen namoonni nagaan miidhamuu eeraniitiin jiru. Abiyyiin kanarratti deebii isaanii wayita
kennan manni marii nageenyaatti badabaree wal ga'uudhaan duram karaa koree giddu galeessaa tarkaanfii fudhatame qorachiisuu ibsaniitiin jiru. Akka isaan jedhanitti duula olaantummaa seeraa kabachiisuu gaggeeffame kanaan hunda caalaan naannoo Oromiyaa keessatti tarkaanfiin baay'inaan fudhatamuudha ibsan. Oromiyaa keessatti duula gaggeeffame miseensonni shanee kan isaan jedhanii waaman waraana bilisummaa Oromoo nama kuma takka caalan ajjeefamuu dubbatuudhaan ji'oota lama keessatti miseensota paartii keenyaa yookaan paartii badhaadhinaa 5,000 caalan hiineetiin jirra hojiirraallee ariineetiin jira jechuudhaan dubbatu. Humna nageenyaaf fayyadamuudhaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf mirgas dirqamas kan qabu mootummaadha kan jedhan Abiyyiin qajeeltoo seera mootummaa federaalaas beekuun dirqama jechuudhaan dubbataniitiin jiru. Nageenyi naannoo Amaaraa humna addaa naannichaan eegamaatiin jira. Kana ammoo kan dursu pirezidaantii naannichaatti. Kanaafuu dhimma namoota naannoo Amaaraatti hidhamanii mana maree naannichaa gaafachuu qabda malee paarlaamaan kun bakka sirriitti miti jechuudhaan deebii kennaniitiin jiru. Dhimmoota akka ijootti ka'an keessaa tokko miseensonni faannoo heddumminaan hidhamaniitiin jiru kan jedhudha ture. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad kanarratti wayita yaada isaanii kennan faannoon Amaaraafis Itoophiyaafis goote jechuudhaan faannoo dhaadeetiin jira. Biyyaaf waraaneetiin jira waan ta'eef galateeffamuudha qaba jechuudhaan faannoo dhaade. Garuu ammoo maqaa kana fayyadamuun yakka raawwachuun seeraan nama gaafachiisa jechuudhaanis komii irraa qabu tuttuquuf yaaleetiin jira. Maqaa kanaan nama ajjeesu dubartoota gudeeduu fi hattummaan gaggeeffamaatiin ture. Kun ammoo hojii faannoo ta'uu hin qabu jechuudhaan asumatti faarsee asumatti wanjalan nyaataa iseetiin jira. Kanneen hidhaman keessaa garuu 3,500 humnoota nageenyaa kanneen gananidha jechuudhaan akka humni nageenyaa faannoo jedhamu sun ganee bahes dubbataniitiin jiru. Kanneen keessaa nama 2,000 kan caalan miseensota humna addaa naannoo Amaaraati jechuudhaanis Abiyyiin dubbataniitiin jiru. Dhimma miidiyaa wal qabatee ka'e irratti ammoo Abiyyi yommuu yaada isaanii kaasan miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa waa'ee ogeeyyii miidiyaa hidhamuu irratti gaafataniitiin jiru. Itoophiyaa keessatti duula seera kabachiisuu wal qabatee lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamanii 20 kan ga'e yommuu ta'u isaanis hedduun isaanii waan mootummaa qeeqanii fi tarkaanfiin kun sirrii miti waan jedhaniif jechuun yaada dhiyeessaniitiin jiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad ammoo wayita kanarratti deebii isaanii kennan miidiyaan hawaasummaa biyyattiidhaaf carraas fidee akkasuma ammoo qormaatallee fide jechuudhaan dubbatu. Namoonni miidiyaa hawaasummaarra baay'achuun luugama malee bakka fedhan taa'aa jiraachuu kan kaasan Abiyyiin kanaan booda ammoo namni fayyadamu kamuu gibira kafaluudha qaba. Kanarratti ammoo insaan hojjechuudha qaba jechuudhaan dubbateettiin jira. Akka Abiyyiin jedhanitti rakkoo guddaan gaazexeessaa manni siyaasaa fi rogeessi miidiyaa wallaaqeetiin jira jechuudhaan dubbata. Qaama dhaabbata diiguudhaaf hojjetuun gaazexeessaadha jennee hin dhiisnu. Kan nama arrabsaa maqaa balleessaa ooluun mirga yaada ofii akka fedhanitti ibsachuuti jennee bira kutuudhaan miti. Kuni sirriidhaan miti. Itoophiyaan jijjiirama booda miidiyaa ukkaamsite jechuun oduu sobaati kan jedhan Abiyyiin inumaa ni heddummaate ammas gaazexeessummaan ogummaa kabajamaadha jenneeti amanna jechuudhaan garuu oduun siyaasaa rakkoo uuma waan ta'eef kana salphisaa deemuun akka rakkootti ilaalamuu hin qabu jechuudhaan Abiyyiin dubbataniittiin jiru. Marii biyyoolessaa ilaalchisuudhaan ammoo Abiyyiin yaada kaasaniin dhimma marii biyyoolessaa irratti wayita dubbatan carraan kun waggaa 30 darbaniif kadhatamaa kan turedha jechuun Abiyyiin dubbataniittiin jiru. Marii kana ilaalchisuudhaan dhimmoota bu'uuraa 3 raawwanneettiin jira. Fakkeenyaaf komishinii hundeessuu, ajandaa murteessuu fi namoota hirmaatan filachuudhaan ajandaa kana kan murteessu silaa mootummaadhaan nuti kana komishiniidhaaf kenneetiin jirre jechuudhaan komishinuma afaan isaanii haasa'u sandaadeetiin jira. Hirmaattota kan dhiyeesses mootummaa ta'ee garuu komishiniidhaaf kenneetiin jirre jechuudhaan marii biyyoolessaa kanaaf qophiirra akka jiran ibsaatiin jira. Kana ammoo yoo kan deeggaru ta'e ni milkaa'u ta'uu baannaan ni gufata kan jedhan Abiyyiin kanaafuu komishinii kana deeggaruun dirqama jechuudhaan komishinii afaan isaanii dubbatu kan isaan hundeeffatanii abbaa fedhan ari'anii abbaa fedhan simatan sana dhaadeetiin jira. Nuti gama keenyaan kutannoodha qabna. Gama kanaan waan hedduun ni furama jennee eegaattiin jirra. Kanarratti ammoo qaamoleen hin hirmaannes ni jiru. Kan hin barbaachisu jedhanis ni jiru. Filannoo irratti kanneen hin hirmaatin illee ni jiru. Isaan hin barbaachisu jedhu nuti ammoo ni barbaachisa jenna. Kanneen siyaasa arrabsoo baran taa'anii mari'achuu hin fedhan jechuudhaan kaaseetiin jira. Mariin biyyoolessaa hunda fayyada. Irraa fayyadamuun ammoo mirga keenya jechuudhaanis dubbataniittiin jiru.
waa'ee rakkoo hannaa fi kira sassaabdummaa irratti wayita yaada isaanii kaasan Abiyyiin hattuun tokkoffaan abbootii seeraati. Mana murtii sirriitti of jijjiiruu akka qabanis dhaameetiifiin jiram. Kan biraan hattuun abbaa alangaati jechuudhanis yaada isaanii kaasaniitiin jiru. Sadaffaan ammoo poolisiidha jechuun poolisii isaaniitis komateetiin jiram. Kaan ammoo oditara akkasuma ammoo farri malaammaltummaatilleen akkasuma jechuudhaan komii jarreen kanarraa qabus ifatti dubbateetiin jiram. Qaamni hanna hir'isuudhaaf hundaa'e hattuu ta'ee argameetiin jira jechuudhaan Abiyyiin komii qabu yommuu dubbatu kanaafuu hattummaa mana barnootaarraa akka eegalellee jala muree itti himeetiin jira. Way ajaa'iba dubbii Abiyyi Ahmed. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasi BBC'n dhimma paarlaamaa guyyaarraan kana taameef jedhee qopheesse kana fakkaatam waan waliin turtaniif galata argadhaa isiniin jecha amma qophii biraa qabannee walitti dachaa nutti kanumaan nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.